Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksise. Godina Shawaa lixaa aanaalee garaa garaa keessatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa fi ajjeechaa hammeessuun dhaga'ame. Rakkoon nageenyaa naannolee Amaaraa fi Oromiyaatti mudate akka isaan yaaddessu mootummoonni biyyoota shanii ibsa baasaniin beeksisan. Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 2 ajjeesuun dhaga'ame. Weelluu warraaqsaa hojjechuun kan beekamu weellisaa Biqilaa Nugusee achi buuteen isaa dhabamuu maatiin himan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 10 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yaadarii fi Muggiitti waraana Bilxiginnaa haleeluun dhaga'ame. Haleellaa magaalaa Muggiitti taasisee loltoota Bilxiginnaa 15 ajjeesuun 25 ammoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'uun ibsameera. Tarkaanfii ganda Yaalee irratti fudhateen ammoo loltoota sirnichaa 45 yoo ajjeesu 62 ammoo madeessuu maddeen achii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Kana malees guyyuma kaleessaa aanaa Anfilloo magaalaa Seertumii mooraa abbaa qabeenyaa Daanyee jedhamu keessatti waaree booda naannoo sa'a 9 hanga 10 gidduutti tarkaanfii fudhateen loltoota Bilxiginnaa 12 ajjeesuun 18 ammoo madeessee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiin haleellaa kana ilaalchisee injifannoo argachuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun yoo ibsamu hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa Bilxiginnaatti lola kana ilaalchisee wanti jedhamee hin jiru. Godina Shawaa lixaa aanaalee garaa garaa keessatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa fi ajjeechaa hammeessuun dhaga'ame. Humnoonni mootummaa Bilxiginnaa godina Shawaa lixaa keessatti bobbaafamanii jiran badii tokko malee ilmaan Oromoo hedduu haala suukkanneessaan ajjeesaa hidhaa fi dararaa hamaa irraan gahaa akka jiran maddeen himan. Haaluma kanaan aanaalee akka Amboo, Cobii, Ginda Birat, Liiban Jaawwii fi Iluu Galaan keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu maqaa jedhuun daa'ima xiqqootii haga maanguddootaatti ajjeesaa fi hiraarsaa jiraachuun barameera. Akka odeessi arganne ifoomsutti gaafa hagayya 7 bara 2023 aanaa Liiban Jaawwii magaalaa Baabbichaatti maanguddoo Gaaddisaa Naga'oo jedhamu waraanni Bilxiginnaa haala suukkanneessaan ajjeesaniiru. Obbo Gaaddisaan maatii isaanii nama 6 wajjinidhaa kan turan yoo ta'u waraanni Bilxiginnaa kunneen hidhaadhaa baasuun ajjeesan. Aanaalee kanneen keessatti namoonni hedduun rasaasaan rashanamaa kan jiran ta'uu maddeen himuun namoonni 60 ol ta'an ammoo hidhamuun dararamaa jiru jedhan. Kana malees guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 10 bara 2023 aanaa Ilfataatti namoota 11 rasaasaan rukutuun isaan keessaa 5 daandii irratti gatuun dhaga'ameera. Gocha waraana mootummaa Bilxiginnaa kanaan hawaasni hedduu shororkaa'uun bahee galuun yaaddoo akka itti ta'ee jiru maddeen dabaluun ibsaniiru. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaatti mudate akkaan isaan yaaddessu mootummoonni biyyoota shanii ibsa baasaniin beeksisan. Mootummoonni biyyoota Awustiraaliyaa, Jaapaan, Niwuziilaand, Yuunaayitid Kingdemii fi Ameerikaa ibsa waloo hagayya 11 bara 2023 baasaniin rakkoon nageenyaa tibba naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mudachuun du'a lammiilee nagaa qaqqabsiise akka isaan yaaddessu ibsan. Ibsa isaanii keessatti qaamoleen hundi lammiilee nagaa akka eegan, mirga namoomaa akka kabajan, akkasumas dhimmoota walxaxaa ta'an karaa nagaan furuu waliin akka hojjetan dhaamuun hawaasni addunyaa lammiilee Itoophiyaa hundaaf tasgabbii waaraa buusuuf deeggarsa taasisuu kan itti fufu ta'uu mirkaneessaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin mirgoota namoomaas haala nageenyaa naannoo Amaaraa hammaachaa dhufuun yaaddessaa ta'uu ibsee ture. Qaamoleen lamaan mirgoota namoomaa akka kabajanii fi waldhabdee jiru karaa nagaan akka furanis gaafateera. Daariktarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom gama isaaniin jalqaba torbee darbee keessa walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti hammaachaa dhufe dhaabbanni isaanii daran kan yaaddessu ta'uu ibsuun isaanii yaadatama. Dr. Teediroos rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate ilaalchisee barreeffama gabaabaa karaa Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin hokkara naannoo Amaaraatti mudateen daandiiwwan waan cufamanis akkasumas tajaajilli intarneetii waan adda citeef
deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi quunnamtii taasisuun ulfaataa ta'eera jedhan. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota naannichaa keessa socho'an faannoo jedhanii of waamanii fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti mudate hammaachaa dhufuun lubbuun lammiilee hedduu galaafateera. Haalli nageenya naannichaa hammaachuun isaa yeroof geejjiba lafoo fi qilleensaa akka addaan citu dirqisiiseera. Kana malees kutaalee naannichaa hedduu keessatti tajaajilli intarneetii akka addaan citus taasisee jira. Hidhattoonni faannoo haleellaa wiixata darbee godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Maandiidatti raawwatanii lubbuun miseensota poolisii Oromiyaa 2 fi barataa 1 darbuun ni yaadatama. Haaluma walqabatu hidhattoonni faannoo naannoo ollaa kan taate Amaaraa irraa gara daangaatti godina Shawaa Bahaa aanaan Fantaallee keessatti guyyaa kibxataa darbee hagayya 8 bara 2023 raawwataniin namoonni 2 irratti miidhaan qaqqabuu BBC'n bulchaa aanichaa fi jiraataa waabeeffachuun gabaasee ture. Waldhabdee guyyoota muraasaa booda roobii gara galgalaa Koomaandi poostii yeroo ariifachiisaa magaalota hedduu walaba taasisuu ibsuun daangeffama yeroo dabarseera. Magaalota akka Bahaar Daar, Gondar, Dabra Maarqos, Shawaa Roobitii fi Laallibalaatti hagayya 10 eegalee tajaajilli idillee akka eegalu ajaja dabarsee ture. Labsiin kun tajaajila fayyaa, aanga'ootaa fi humnoota nageenyaa malee sochiin konkolaataa fi namaa galgala sa'aatii 1 booda akka hin jiraanne dhorkeera. Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa to'achuu fi tajaajiloonni idilee akka eegalan ajajni darbuu hordofee magaalonni gurguddoon naannichaa tasgabbaa'aa jiraachuu jiraattonni naannichaa himaniiru. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 2 ajjeesuun dhaga'ame. Biyya olaantummaan seeraa hin jirree fi afaan qawween bulaa jirtu Itoophiyaa keessatti loltoonni sirnichaa ilmaan Oromoo badii tokko malee adamsuun ajjeesuu irratti argamu. Ilmaan Oromoo waraana Bilxiginnaa kanaan ajjeefamaa jiranis badii fi yakka tokko osoo hin qabaatiin sababa Oromummaa isaaniif qofaaf ajjeefamaa jiru. Haaluma kanaan gaafa hagayya 7 bara 2023 godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 2 manaa gadi waamee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen gadaa miidiyaa neetwoorkiif himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen Bultii Mardaasaa fi Mootii Salamoon kanneen jedhaman yoo ta'u, magaalaa Mandii ganda Duwwaa 2 naannoo Daakkoo jedhamuun beekamu keessa jiraataa kan turanidha. Namoonni kunneen hawaasa keessatti hedduu naamusa kan qabanii fi hojii adda addaa hojjechuun ofii fi maatii isaanii kan jiraachisaa turan ta'uu maddeen dabaluun ibsaniiru. Ajjeechaa namoota kanaa qindeessuu keessatti milishaan naannichaa bal'inaa fufaa jedhamu qooda olaanaa akka qabu himameera. Kana malees reeffi namoota kanaa dirreetti ba'ee gatamuu maddeen keenya addeessaniiru. Weelluu warraaqsaa hojjechuun kan beekamu weellisaa Biqilaa Nugusee achi buuteen isaa dhabamuu maatiin himan. Waggaa 2 asitti qofa si'a 3 ol hidhamuu kan hime hiriyaan isaa Sabboonaa Dabalee jedhamu yeroo ammaa kanatti ammoo achi buutee isaayyuu dhabnee jirraa jedhe. Yeroo adda addaatti weellisaa Biqilaa Nugusee irra doorsisi adda addaa gahaa akka ture himuun achi buutee isaa dhabuun maatii fi hiriyoota isaa akka yaaddoo keessa galchee jiraachuu himeera. Weellisaa Biqilaan dargaggoo adeemaa hojii artii muuziqaatiin jaallatamummaa fi hawaasa biratti fudhatama argate ta'us maddi kun dabaluun ibseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.